Ashamar Kafune kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa baga nagaadhaan deebitanii dhuftan anishimeedhaa deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo kana keessatti waan baay'een isin barsiisaa namoota chaanaalii kanarratti na hordoftan hunda keessaniif viidiyoon kun wantoota ammaan booda isin barsiisu hundumaaf bu'uura isiniif ta'a jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa viidiyoo irraa keessatti jalqaba irratti iimeelii akkamitti akkaataa itti banatan karaa sirriitiin isin barsiisaa. Itti aansuudhaan immoo chaanaalii yuutuubii mallaqa argamsiisuu danda'u kan saffisaan isiniif guddatu karaa sirrii ta'een baay'ee karaa salphaa ta'een akkaataa itti barachuu dandeessan akkaataa itti banachuu dandeessaniin isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanumaafuu hanga xumura qophii kiyyaatti akkana waliin turtan isinin abdadhaa. Namoonni viidiyoon keenya isinitti tole viidiyoo keenya erga laaltanii booda jechuudha like godha erga laaltanii booda jechuudha yoo isin amansiise jechuudha san booda immoo share godha. Egaa namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan please chaanaalii kana subscribe godha. Subscribe gochuu waan ulfaataa miti. Subscribe gochuudhaaf illee iimeeliin isin barbaachisaa. Warri waa'ee subscribe isin beeyin iimeeliin maal akka ta'e isin beekne kunoo baradha wal barsiifna jechuudha. Barnoota har'aa keessatti jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu iimeelii banuudha jedheetiin jira. Iimeelii yoo hin qabaatin bilbila keessan baachuun bu'aa isiniif hin qabu. Bilbilli keessan yoo isin iimeelii ittiin galchin duwwaadhaa isiniif hojjechaa hin jiru. Yeroo baay'een isinitti hima iimeeliin dirqama jechuudha. Iimeelii salphumatti akkaataa itti banatan immoo isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf appilikeeshinoota kanneen afran laala har'a jechuudha. Appilikeeshinoonni kunneen afran bilbila keenya irra jiru. Bilbila Androidii namoonni qabdan jechuudha. Bilbila keenya yeroo binnu waliin binne jechuudha. Appilikeeshinoota kanneen waliin irra jiru jechuudha. Appilikeeshinoota Googleeti. Appilikeeshinoonni kunneen hundumtuu kana qofaa miti kan biraatis ni jiru. Iimeelii yoo hin qabaatin nuuf hin dalagan jechuudha. Akkanumaan bilbila keenya irra taa'u jechuudha. Jalqaba irratti Play Store isinitti agarsiisa. Play Store akkuma beektan appilikeeshinoota keessa download kan godhanudha. Kunoo iimeelii itti galchii naan jedhaa jira. Sign in naan jedhaa jira. Okay. Youtubii immoo isinitti agarsiisa. Kunoo Youtubiin keenya illee ni jira. Bakka kanatti search goonee viidiyoo abbaa barbaannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee subscribe gochuu yoo barbaanne fakkeenyaaf subscribe gochuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haa banee isinitti agarsiisu. Okay. Video kana baneetiin jira. Okay, beeksisa isaatu natti dhufe. Skip. Okay. Kunoo erga haala kanaan banee booda jechuudha. Chaanaalii kana subscribe nan godhe yoon jedhe fakkeenyaaf kunoo accountii itti galchedha. Add account kan jedhu jira. So maaliif akkana naan jedha iimeelii waan hin qabneef akkana naan jedha jechuudha. Kun faayidaa iimeelii jechuudha. Play Store hin hojjetu, YouTubein isiniif hin hojjetu jechuudha. Maap fakkeenyaaf lokeeshinii keessan bakka jirtan namootaaf erguu yoo barbaadan waan garagaraa GPS irratti fayyadamuu yoo barbaadan kunoo bakka kana yoo tuqxan fakkeenyaaf profaayilii kana yoo tuqxan sign in jedha. Iimeelii itti galchedha. Iimeelii takkitiidhaan waan kana hundayyuu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya fakkeenyaaf Gmail kan jettu tana Gmail jechuun email jechuun Google account jechuun waanuma tokko jechuudha. Google account jechuun email jechuudha. Gmail jechuudha. Kanaafuu kunoo accountii Google yoo hin qabaatin appilikeeshinoonni Googlein hojjetan accountiiwwan garagaraa websaayitiiwwan garagaraa irratti itti fayyadamuudhaaf yoo barbaanne nuun hojjetan jechuudha. Emailiin hangam tokko barbaachisaa akka ta'e isin hubachiisuu barbaadetanii kunoo kunis go it jedha. Yeroo akkana gootan add email address jedha. Emailii itti galchi jedha jira jechuudha. Hundumtuu emailii nu gaafatu jechuudha. Kanaafuu emailii kana immoo waan hangana guddaa barbaachisaa ta'e kana immoo jechuudha. Isin banachuu ni dandeessu. Harka keessanii mobaayila keessaniin amma banachuu ni dandeessu. Baay'ee salphaadha jechuudha. Isa banachuun garuu wanti isin dagachuu hin qabne iimeelii keessan gonkumaayyuu dagachuu hin qabdanii paaswoordii isaatis dagachuu hin qabdan. Paaswoordii isaa jechuun lakkoofsa icciitii isaa jechuudha. Dagachuu hin qabdanii lakkoofsa icciitii akkamitti karaa salphaa ta'een akkaataa itti seef godhachuu dandeessan sammuu keessan keessatti seef godhachuu akkaataa itti dandeessan illee isinitti hima jechuudha. Mala baay'ee dansaadha. Okay. Play Store irraa jalqabuu ni dandeenya iimeelii banachuudhaaf. Maap irraa jalqabuu ni dandeenya. Gmail irraa jalqabuu ni dandeenya. YouTube irraa jalqabuu ni dandeenya. Karaa baay'eedhaan browserii garagaraa keessa seennee search goonee iimeelii banachuudhaaf jalqabuu ni dandeenya. Garuu karaa baay'ee salphaan isinitti agarsiisa. Youtubii keessan bana YouTube appilikeeshinii isaa ni bantu kunoo haala kanaan isiniif ni bana jechuudha. YouTubiin ergasii bakka tana tuqaa kunoo bakka profaayilii bakka mallattoo namaa fakkaatu as jirtu sana ishee irra gadi tuqaa. San booda sign in kan jettu tanatti isinii dhufa ishee san gadi tuqaa. Yeroo akkana jettaniin add account kan jedhu isinii dhufa ishee san gadi tuqaa.
add account kan jedhu irra yeroo gadi tuqxan akkanatti naanna'a xiqqoo eegaa turuu danda'a neetworkiin keessa yoo saffisan qabaatiin isin jala turuu danda'a obsaan eegaa haala kanaan erga isin dhufee booda create account kan jettu kana kunoo as ni jirti ishee san gadi tuqa san booda for myself kan jettu tana filadhaa for myself ofii keessaniif jechuudha ishee san ni filadhu. Okay, baay'ee saffisaa kunoo amma asitti maqaa keessan galchaa jedhaa jira maqaa keessan ni galchitu fakkeenyaaf ani shimee jedheetiin jira kan jalaa kan ammoo maan jedheetiin jira kunoo maqaa kiyya galchitiin jira jechuudha qubee gaggabaabaan itti galchee next sanbooda next godha sanbooda guyyaa dhaloota keessanii isin gaafachaa jira guyyaa dhaloota keessanii itti galchaa fakkeenyaaf day 1 months kan jedhu kana January godheetiin jira salphumatti jechuudha bara dhalootaa keessan fakkeenyaaf bara 1985 jedheetiin jira gender kan jedhu kun saala keessan isin gaafachaa jira gender kan jedhu keessaa male ani dhiira waan ta'eef dhiira male jedha dubartoota yoo taatan female kan jettu filattu okay sanbooda next kan jettu tana tuqxu jechuudha baay'ee salphaadha kabajamtoota hin dhiphatina okay sanbooda kunoo asitti na filachiisaa jira maan shimee 718@gmail.com kan jedhu kana si wayyamoo shimeemaan 235@gmail.com kan jedhu kana si wayyanaan jedha ani kanan filadhe fakkeenyaaf kan feetan filachuu ni dandeessu kanneen lamaan keessaa filannoo lama isinii kenna jechuudha kunoo kan jalqabaa kana tiik gootu bakka tana haala kanaa erga gootanii booda kunoo iimeeliin kiyya kana jechuudha salphaadha shimeemaan jedhee 235 jedha @gmail.com jechuun ni beektu jechuudha kun dirqama itti gala jechuudha @gmail.com mallattoon tun jedhamti namoota hin beekamneef namoota hin beekneef dhiifama sanbooda next jettuun jechuudha amma iimeelii kiyya filadheetiin jira banadheetiin jira iimeelii kiyya paaswoordii itti galfadhu paaswoordii mataa keetii jedha kun paaswoordii baay'ee salphaa godhee isinitti agarsiisa fakkeenyaaf shimee maqaa kiyya shimee jedheetiin jira barri dhalootaa kiyya 1985 jedheetiin jira kunoo xumureen jira isinillee maqaa keessan barreessanii bara dhaloota keessan lakkoofsaa fi qubeetu barbaachisa waan ta'eef qubee itti galchitan kan qubee xiqqaadha yoo barreessitan yookiin gurguddaadha yoo barreessitan namni salphumatti argachuu hin danda'u jechuudha namni paaswoordii namaatis fudhachuudhaaf yaalu baay'ee hin jiru waan ta'eef hin dhiphatinaa kana wajjin garuu waan sammuu keessan keessaa hin banne yookiin fakkeenyaaf nama baalee roobeetiin jira baalee 1985 jechuun hin danda'a roobee 1985 jechuun hin danda'a paaswoordii kiyya jechuudha YouTube 1985 jechuun hin danda'a salphumatti jechuudha Gmail 1985 yoo hin jedhe narraa fudhata salphumatti waan sammuu namaa keessaa hin banne jechuudha Google jettanii sanbooda 1985 kana yoo itti dabaltan paaswoordii keessan ta'uu danda'a waan nama keessaa hin banne jechuudha maqaa mana barnootaa keessan maqaa faazarii keessanii maqaa haadha keessanii maqaa obboleessa keessanii godhachuu ni dandeessu jechuudha namni akka salphaatti nu banneef jechuudha paaswoordii keessan erga kana gootanii booda next jedhaanii nama tursiisu kabajamtoota lakkoofsa bilbilaa kee kunoo lakkoofsa bilbilaa kee agarsiisee jira asuma next jechuun ni danda'a verify gochuu yoo barbaade jechuudha kunoo kabajamtoota kunoo yoo barbaadan asitti skip gochuu ni dandeessu skip jedhee bira kutaa jechuudha yeroo biraa itti deebi'ee galfachuu ni danda'a waan ta'eef sanbooda asitti next jedhaan jechuudha next jedhaanii sanbooda kunoo asitti wanna kana barreeffamni baay'een isinii dhufa yeroo san isin akkana tol dabarsitu akkana tol dabarsitanii yoo barbaadan dubbisa waliigaltee agreementii godhaa jirtu jechuudha kaampaanii Google wajjin email isini bane waan ta'eef salphaatti bilisa jechuudha kafaltiin qabu agree kan jettu tana I agree kan jettu tana click gootu click okay sanboodallee akkanatti itti aansee isini dhufa jechuudha kunoo emailiin keessan kunooti gubbaa kanatti mul'ata jechuudha dhiifama kunoo gubbaa kanatti mul'achaa jira accept gootu accept kunoo amma emailiin keessan hojii isaa eegalee jira jechuudha xumuramee jira kunoo akkuma argitan emailiin keenya amma kunoo as keessa seenee jira bakka tana yoo gartuqxanii ilaaltan kunoo bakka tana yoo tuqxan kunoo emailiin keessan shimeemaan 235@gmail.com kan jedhu banamee jira jechuudha kunoo emailiin keenya hojii jalqabee jira jechuudha amma kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya mee play store keenya ni hojjeta play store keenya bira dhaqnee ni ilaalla GPS keenya mappii keenya bira dhaqnee ni ilaalla emailii keenya bira dhaqnee ni ilaalla emailii tana waan banneef qofa ni hojjeta okay play store nan banaa fakkeenya play store kunoo play store akka reefu sannaan jedhaan jiru application tana fidee jira accounting key of maasaatiif achitti waan hin baniif YouTube keessatti waan hin baniif qofa as dhufee jira bakka tana yoo tuqxanii ilaaltan kunoo emailiin kiyya keessa jira shimeemaan235@gmail.com jedhee jira jechuudha amma application download godhachuu nan danda'a application irratti commentii kennuu nan danda'a yaada garagaraa kennuu nan danda'a review gochuu nan danda'a jechuudha okay maappii keenya keessa dhufee jira maappii keenya keessa mee maappii keenya keessa kunoo dhufee jira shimeemaan235@gmail
@gmail.com dhufee jira jechuudha. Reefu garuu kan ani bane YouTube keessatti YouTubein application Googleeti. Mapping GPSin application Googleeti. Guys, Play Storein Gmailin applicationota Googleeti. Kanaafuu Googlein accountii isaa yoo bantan applicationonni isaa hundumtuu akka isiniif hojjetan isiniif heeyyama jechuudha. Kanaafuu heeyyama Googlee argattanii jirtu accountii Googlee ni qabdu jechuudha. Accountii Googlee keessanii fi password keessan dagatinaa. Gmailin keenya ni hojjeta. Amma Gmail keenya gooit jennaan fakkeenyaaf kuno gooit ergan jedhee booda emailin kiyya seenee jira shimeeman235@gmail.com jedhee jira. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya emailin salphumatti haala kanaan banamaa. Amma immoo YouTubein akkamitti banama? YouTubein bareedaa ta'e dafee kan guddatu kan namaaf qabamu kan namni hubatu kan namni jaalatu akkamitti banama? Sirriitti hubadhaa. Kan namni jaalatu kan dafee guddatu kan subscribe baay'ee argatu akkamitti banama hubadhaa. Okay, kuno YouTube keenya keessa ni seenna. Okay, erga seentanii booda hubadhaa kabajamtoota haalli YouTube isinitti banatan qofti chaanaalii keessan guddaa hin taasisu. Garuu mala hedduutu jira chaanaaliin keessan guddaa akkaataa itti ta'u jaalatamaa akkaataa itti ta'u salphaa akkaataa itti ta'u namootaaf jechuudha. Okay, erga kanatti dhuftanii booda iddoo kana click gootu iddoo kana ni tuqxanii. Your channel kan jedhu jira iddoo kanatti jechuudha. Amma chaanaalii YouTube banachuuf maaliif banachuu dandeenye? Emailii waan qabnuuf. Namni emailii hin qabne chaanaalii YouTube banachuu hin danda'u. Namni Google account hin qabne, namni Googlein hin beekne jechuudha. Google account hin qabdu Googlein isin beeka jechuudha. Namni Googlein hin beekne YouTube banachuu hin danda'u. Emailin keessan waan guddaadha. Qabadhaa save godha. Amma your account kan jedhu click godha. YouTube banachuuf guys, chaanaalii YouTube banachuuf. Okay, kuno amma akkuma argitan shimeeman jedha. Chaanaalii YouTube banachuudhaaf create channel kan jettu tana qofan tuqa. Garuu maqaa kana edit gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf shimeeman kan jettu tana fakkeenyaaf shimee robe yookiin shimee tube jedheen jira fakkeenyaaf. Amma chaanaaliin kun guddachuudhaaf baay'ee salphaadha. Maaliif? Maqaansaa qubee 4 qofa irratti kan hundaa'edha. Shimeen qubee 5 jechuudha. Qubee 5 dhiifama. Qubee 5 tube jechuun nama jalaan badu shimee tube. Salphatti namni hin dagatu jechuudha. Fakkeenyaaf isin chaanaalii keessan maqaasaa baay'ee yoo dheeressitan nama dhibuu danda'a yookiin isin jechoota garaagaraa ibsuudhaaf yaaddaniiti ta'a. Garuu isin sammuu namaa keessaa ni baddu. Maqaan isin asitti galmeessitan kun chaanaalii keessaniif baay'ee murteessaadha. Maqaan isin asitti moggaastan kun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf maqaan chaanaalii keessanii chaanaalota birootiin wal fakkaachuu hin qabu. Chaanaalota birootiin wal fakkaata taanaan keessan adda baasanii isinii beekuun baay'ee rakkisaadha. Search yoo godhan chaanaalii keessan qofaa miti kan isa bira dhaqu. Chaanaaliiwwan namoota hedduutu kan maqaa keessanii wal fakkaatu bira dhaqa. As dura akkan isin barsiisaa turetti fakkeenyaaf Orotube jechuu nan danda'a. Salphumatti Oromotube jechuu nan danda'a. Garuu rakkina hin qabu maqaan kun. Maqaa kana moggaafachuu ni danda'ama. Gadaatube jechuu nan danda'a. Gadaa channel jechuu nan danda'a. Gadaa media jechuu nan danda'a. Oromoo media jechuu nan danda'a. Baay'ee dansaadha maqaan kun bareedaadha. Garuu Oromoo media jedhee namni banatu baay'eedha. Gadaa channel, gadaa tube, gadaa media jedhee namni banatu baay'eedha. Yeroo chaanaalii keessan gadaa media jedhanii search godhan chaanaalota hedduutu dhufa. Chaanaaliiwwan banamanii abbaan dhiise emailii isaa dagate hedduutu dhufa. Kanaafuu chaanaaliin keessan salphumatti beekamaa isiniif hin ta'u. Namoonni search yoo godhan chaanaalii keessan kan birootiin adda baasanii argachuudhaaf ni rakkatu. Hanga fedhan yoo isin jaalatanii maqaan complicate ta'uu hin qabu, wal xaxaa ta'uu hin qabu, kan birootiin kan wal fakkaatu ta'uu hin qabu. Kanaafi chaanaalii dafee guddatu, chaanaalii dafee subscribe argatu banachuun karaan sirrii kana kan isiniin jedhuuf maqaa salphaa ta'ee fi kan birootiin kan waliif fakkaanne maqaa keessaniin banadhaa. Okay, erga haala kanaan maqaa keessan moggaasanii booda yoo barbaadan qubeewwan kanneen gurguddaa godha. Qubee gurguddaa godha. Baay'ee dansaadha jechuudha. Create channel fakkeenyaaf create channel jenneerra xumurre kuno click fakkeenyaaf kuno amma alright. Amma abbaa chaanaalii YouTube taanee jirra jechuudha. Chaanaalii YouTube banachuu dandeenya jirra jechuudha. Kana booda maal jedhaa? Create a video jedha. Video hojjedhaa jedha. Banatanii jirtu, chaanaalii banatanii jirtu. Akkuma argitan no subscribers jedha. Subscribe hin qabdu jedhaa jira. Ati nama chaanaalii haaraa har'a banateedha jedhaa jira jechuudha kabajamtoota. Kanaafuu maqaa salphaadha yoo banattan, video babbareedaa yoo hojjettan, daftanii guddattu namni search yoo godhe maqaa keessantu dhufa, chaanaalii keessantu dhufa. Salphumatti subscribe isiniif godhu kuni waan baay'ee murteessaadha jechuudha. Already
waan kana beekuun yuutuubara tokkoof dirqama yookiin nama chaanaal yuutuubii banatu tokkoof dirqama. Chaanaal yuutuubii banachuun hangana baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Feesbuukii banachuu caalaa baay'ee salphaadha. Emeelii banattanii bakka nama isinitti agarsiisan tuqnaan chaanaalii banattan jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa salphumatti yuutuubara ta'uu ni dandeessu. Ana hordofuun immoo baay'ee bu'aa isiniif qaba. Subscribe gochuudhaan na hordofaa. Okay. Amma namoonni chaanaalii kiyya hanga ammaa viidiyoo kana laalaa jirtan reefu viidiyoo laalaati. Chaanaalii kiyya viidiyoo kana laayik naaf godhaan isiniin jedhee amma laayik yoo gootan maaltu dhabame. Viidiyoo birootiin kan walitti deebinu ta'a akka qoosaatti isin bashannansiisaa barnoota baay'ee miidhagaa isin barsiisa jedheeti yaada. Kana caalaa waan ciccimaan isin barsiisaa deemaa haala viidiyoo edit itti gootan karaa salphaa isin barsiisaa appilikeeshinoota isin barbaachisan isinitti agarsiisaa garuu chaanaaliin kiyya yoo laayikii baay'een qabaatiin viidiyoon kiyya yoo namoota baay'eedhaan hin laallamin yoo sheeriin godhamin nan jijjiiraa waan biraatiin hojjedha jechuudha. Kun dirqama waan ta'eef galatooma ulfaadhaaf viidiyoo birootii walitti deebina. Baay'ee. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiiste eenyu qaba jettee.